Hai, akkam jirtu? Nagaan Waaqaa isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Lammiidha. Har'ammoo isinii qabadhee kan dhufe kutaa arfaffaa Civil 3D software irratti akkamittiin sarfeesii kiriitii gochuu dandeenya kan jedhudha. Kanaan dura akkamittiin pointii import gochuu akka dandeenyu wajjin ilaalleerra. Kutaa kana keessatti immoo import erga goonee booddee survey data import gooneef akkamittiin sarfeesii kiriitii gochuu akka dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Okay, let's go. Sarfeesii kiriitii gochuu akka dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Gara isaatti on darbiin sarfeesii jechuun maal jechuudha? Raafilii kana wajjin ilaallu. Sarfeesii gaafa jennu it is a digital representation of three-dimensional terrain or ground model. It is one of the most fundamental and powerful elements in Civil 3D. Kana jechuun sarfeesii gaafa jennu digitalized representation of three-dimensional yookaan immoo ground model, existing ground model akka haala teessuma lafaa isa lafarra jiru digitaalii goonee gara sarfeesii gara software keenyaatti fidachuudha jechuudha. Karaa biraa kanadha jechuudha. Sarfeesiin kun gosoota garaagaraa jiraachuu danda'u. Civil 3D keessatti gaafa jedhamu existing ground surface kan jedhamu jira. Existing ground surface jechuun it is a natural terrain before any construction. Natural terrain before any construction. It's created for survey data. Akkuma jirutti haala teessuma lafaa kan nutti agarsiisu otoo inni ijaarii yookaan immoo otoo levelii hin godhin existing ground surface jenna jechuudha. Inni biraan lammaffaan immoo proposed surface jedhama. Inni immoo represent design ground after construction. Grading plan and reservoir calculation idhaaf yeroo hojjennu isa dhumaa finish levelii keenya kan nutti agarsiisu proposed surface jenna jechuudha. Akkasumallee composite surface kan jedhamu jira by combining multiple surface. So isaan kana fayyadamnee sarfeesii keenya isa digital mode kan ta'e kana isa lafarra jiru gara Civil 3D keenyaatti fiduu jechuudha. Surface kiriitii gochuu jechuudha. So sarfeesii kiriitii gochuuf maaltu nu barbaachisa kan jiru duraan dursee pointii import gochuun nurra jiraata jechuudha. Gara Civil 3D keenya irratti pointii import gochuun nurra jiraata. Akkuma jalqaba isin agarsiise Civil 3D keenya gaafa banannu Civil 3D keenya bananneerra so maal gochuun nurra jiraata? Import gochuun nurra jiraata jechuudha. Kanaan dura akkamitti akka import godhan isinitti agarsiiseera. Haa ta'u garuu malee ammas akka isiniif galuuf irra deebi'ee import godhaa jechuudha. So point import gochuuf eessan fayyadamaa tool space jalaati prospector irra galee point kan jedhu irratti creating godha. So isaan kana keessaa creating points kan jedhu naaf fida boxii kan naaf fida isaan booddee ishee kana irratti import point kan jedhu irratti clicking godha jechuudha. Sarratti click gaafa godhu boxiin kun naa dhufa isaan booddee mallattoo ida'uu kana yeroo tuqu gara data kootti na geessaa jechuudha. Isaan booddee formatii daataan koo itti taa'u irratti clicking godha jechuudha. Isaan booddee isaan kana irratti tiikii ergan godhee booda okay hin jedha. Isaan booda nan balleessa. Daataan keenya kun akkasittiin itti nu galeera jechuudha. Daataa keenya erga itti gashannee booddee daataa itti gashanneedhaaf sarfeesii kiriitii goonaa jechuudha. Sarfeesii daataan kan pointii erga funaannee booda eeriyaan naannoo sana maal akka fakkaatu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Sarfees creation jechuun. So sarfeesii kiriitii gochuuf akkamitti fayyadamna kan jedhu karaa lama kiriitii gochuu dandeenya. Inni jalqaba surface creation kan jiru kun asirra jira. Si kan fayyadamna home jalaati. Inni biraan immoo tool space jala gallee surface kan jiru irratti click goona jechuudha. So surface gaafa jedhu right click godhee create surface kan jiru jira. Surface haaraa uumaa jira jechuudha. Yoo tooppoorraa iddoo biraarraa fayyadamna ta'e immoo isaan kana deem faayilii fayyadamna yoo ta'e isaan kanarraa fayyadamna ammaaf create surface kan jiru waan fayyadamuuf haaraa waan uumuuf surface naa uumiin jedha. So boxii akkasii yookaan naa fida type of surface thin surface grid surface grid volume surface thin volume surface kan jiru jira. Thin surface fayyadamna jechuudha. Thin surface triangular regulation kan jiru kana fayyadamna jechuudha. Isaan booda erga dhufnee booda information asitti maqaa kenna. Name iddoo duratti dhufnee surface ani uumaa jiru OGL original ground level maqaan isaa jechuudha.
Kan booddee istaayilii keenya as keessa gallee filannaa jechuudha. Istaayilii barbaanne as keessa filanna. Istaayilii kamiin akka boorden oonidii boorderii isaa qofa akka nutti agarsiisu yoo barbaanne koontarii 1 meetir and 5 meetirii akka nutti agarsiisu yoo barbaanne bifa triangulii fi koontariin akka nutti yoo barbaanne baandoonni akka nutti argaman yoo barbaanne isaan kana istaayilii isa tokko tokkoon filannaa jechuudha akka nutti toletti. So an amma kan filadha maaliif kana istaayilii qofa waan ta'eef jechuudha. Then okay jennaa jechuudha. Okay erga inni booda nuun argamne. So maal goona ufnee addana saarfisii jalaa saarfisii nuyi kiriitii goone addana jira. So mallattoo ida'uu kanarratti kilikii goona. Isaa booda definition kan jedhu irratti kilikii goona. Isaan booda dhufnee point group kan jedhu irratti right kilikii goone add goona jechuudha. So okay gaafa jennu apply gaafa goonu daataan keenya kanaatiin kiriitii nuti jira jechuudha. This is all about saarfisii kiriitii goone kaanee jechuudha. Akkasittiin saarfisii ilaaluu yoo barbaanne saarfisii kiriitii goone jira jechuudha. Saarfisiin kiriitii goone kana fakkaataa jechuudha. Eeriyaan keenya kana fakkaatu kenneera jechuudha. Kanaaf daandii keenya kana keessatti hojjannaa jechuudha. Kun surface creation jechuudha. So already we have created surface. Surface kiriitii goone jira jechuudha. Kana keessatti gaafa intini kun isaan kun faayidaa mataa isaaniitii qabu. Fakkeenyaaf surface kana jiran boundary kan jedhamu jira. Boundary kan nuyi fayyadamnu fakkeenyaaf eeriyaan nu barbaachifne keessaa baasuu yoo barbaanne polyline hojjennee boundary gochuudhaan keessaa baasna. Akkasumallee break line linear features that define change in slope. Fakkeenyaaf iddoo bishaan jiru iddoo burqaan galaanaa fayyadu biriijii iddoo hojjetamuu qabu irratti more accuracy gochuudhaaf break line fayyadamna. Akkasumallee kontarii fayyadamuu ni dandeenya. Then faayilii drawing objectoota garaagaraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So this is all about how to create surface from a point. OSVSDD software. Thank you. See you next for alignment integration.